konkolaattota gurgurtee birrii sana akkaawuntii koo irratti kan galchite akkanii garaasii laafee deebi'uuf immoo akkanittiin bashannanuufi immoo akkanittiin sirriitti biyya guguddatan deemuufi ati misirroo haaraadha gara Itoophiyaa galitii musurraa kee faana jechuudha ayyuu faana maal jedhama bashannana deemii ayyuu bashannansiisi caagulaa shirri maal jedhama afaan Oromooti shirri deemsisi isheenis boohaa jirti Sumayyaa viidiyoo haarawaa tokko gadhiistee jirti jechuudha har'asitti bareedee jira egaa ani kanan jedhu baay'eetti bareedeera tamacha'eeraan argitanii tamacha'eeraanii kanaafuu nama tamacha'emu maal godhi jedhu osoo jireenyi sun tamacha'uu baateetti toluu baateetti malee kan isheedhaa gaddinu itti toleera baduun itti toleera bakka baduun erga namatti tolatee gaafa wayifiin kaawwannaa jechuudha seef godhaadhaan viidiyoo kana seef godhaa ol kaawwadhaa guyyaa wayisiin fayyadaa warri tiiktookii jechuudha isin seef godhaa kaawwadhaa nagaa isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kee galata waaqaa ta'u isheen kun irra hin darbamtu egaa akka irra hin darbamne hin beektu kan Sumayyaa irra hin darbamu deebisheen deebiste irra hin darbamu turjumaanni irra hin darbamu anillee sirriittan eegasheeyyuu oduu ishii kana suusiinitti taate isinis akka suusii isinitti ta'e niin beekachuudha haa jenneenyaa jalqabnu gaa turjumaanaa maayitte seetanii Sa'idooni konkolaataa lama gurgure hin jenne inni kaleessa ishee dur jirtus ishee haaraa bitamtes gurgureera hin jenne konkolaataa gurguree birrii sana akkaawuntii koo irratti gashee maaliif galcha akkan ittiin bashannanuuf moo biyyattiin naanna'uuf moo akka garaan koo isaa nahee isaa rifatee ani deebi'uufidha birrii kana hin barbaadu fudhadhu jette ani haga ammaatti birrii hin dhabne qaba gara fuulduraa garuu hin beeku birrii kana fudhadhuun barbaadu moo akkuma yeroo duraanii ayyuudhaa fi kaasaan haa kaffalamu jedhamee anaafis kaasaan haa kaffaltee mooraal kaasaadha ta'ennaa kan kaffalame baay'ee yeroo tokko hawaani Sumayyaa kan barbaachisu kennaa sarpiraayizoota otoo hin taane kaasaa mooraalii ishii isa tuqame kana mooraalii ishii deebi'uu qaba isa booda kennaan barbaachisaa itti isheenis akkuma kana akkuma dura ayyuudhaa kenna kaasaa wayiin jedhamne birrii 600 maal murteessaniif turanii dura gatii maqaan ishii addabaabayii Adaamaa irratti badee kaasaa 600 fudhattu na isheen hin dinne moo akkasuma anaafis naa kaffaltee an birriin barbaadu garuu jette mootii erga birriin akkas baay'ate immoo Amerikaa yoo birriin sirriitti guguddate anis biyya guddaa yaadaa itti deemsa biyya guddaa yaadaa garuu Amerikaa yaadeen ture so what Amerikaan amma ibidditti qabatee gubachaa jirti ani immoo Yaman keessatti nama waraanarraa hafedha waraanaan kuftee miti Yaman waraanarraa nama hafee amma achi deemee yoo abiddaan gubadhe yoo jedheen dhiise malee amma Amerikaa yu yaadeera ettemmoo sa yeroo darbe sanaan dhufe hin jenne na hin dhufne ette sanaa hin dhufne ani sirumayyuu beekaan akkas jedhee Sa'idoodhaan immoo ani yoon sanaa haadhe sanaa yoo adan jedhe adan yoon akkas jedhe akkas kana jechuun akka fiilmii hindii wal ari'u jechuudha firiidamii na dhowwattee bakka laqaqna godhina dhiisi nan bashannanaa itti laala nan bashannana nagadhiisi nan hordofiini kun akka waani ati na hordoftee na ari'aa jirtutti yoon as jedhe bakka firiidamii na dhowwatte waan ta'eef nagadhiisi nan bashannana ati immoo haadha manaa keetti galii Itoophiyaatti galii ayyuu dhaqitii bashannansiisi ishee misirroo haaraadha waan ta'eef isheenis haqqee itti ilaala har'a immoo jettee haqqii sirraa qabdi itti ilaala dhugaashii yookaan haqni ishii akkas irratti hin hafne isheenis haqa sirraa qabdi waan ta'eef ishee bira deemii amma xuruutti yaaduutti kaatetti natti fakkaata argitanii haqa akka irraa qabdu dubbachuutti kaatetti haadha manaadha waan ta'eef isheenis haqa irraa qabdi ka ayyuunis jechuudha warri girgir jettan no more girgir haqa irraa qabdi ayyuunis haadha manaa isaati kalas maa gochuu hin danda'amu na yeroo darbee bahara dhuftee na barbaadde ani immoo
sanaa gad deebiinna sanaatti deebite. Adan yoo jedhe adan yoo amma Keeniyaadha Keeniyaa yoo iddoo ta'e jedhe iddoo ta'e dhaquun kee hin oolu ati. Nan hordofiin bakka. Nan hordofiini. Ani yeroo sana meeshaa hamma sana shaantaa hamma sana argitan miti makiinaa irratti konkolaataa irratti yeroo fe'amu keessan. Shaantaa hamma sana fuudhee bahee baay'ee hojii rakkadhe. Yeroo tokko ndaamu gatuuf gatee dhiisee ka'een deebi'ee arabootatu baay'ee na gargaare malee baay'ee tokko rakkadheen ture jetti. Amma immoo iddoon jiru kana fa'aa ilaalte akka hin barbaannetti waan diimaa maggaarrajaa diimaa fa'aa mul'atamti. Isa fa'aa Zaidoon gadda jedheera bari istaarii sana baay'uu bakka mana eenyu akka ta'e barbaadaan ture jedheera. Akkanattiin jechuudha. Zaidoodhaaf dhaamsa dhaamtee ijoollee birrii garuu akkamitti naa gashitanii jette. Akkamitti abdiin birrii gashisiisee abdiin zarraaf jedhaan turre qabaa na gadhiisaa jechaan turre. Ishee yoo dhiistanis ijoollee jechaan turre. Ijoolleen kun anarraa akkamitti narraa adda ba'uutu lubbuudhaan jiru. Silaa ijoollee koo fuutanii ayyuu bira geessitanii ayyuun xafaxafaa guddistuuf immoo akkuma ofiishii qoricha ugdu ijoollee koos qoricha nu baasettee Zaidoo haadha horsiistuufidha. Waan akkasiin jiru ijoolleen koos itoo lubbuudhaan jiru. Ani maal jedhama ani dallu'aa godheen guddisaatti. Arabiffa isaatti sinii maka. Amaariffa isaa yoo dhiise afaan Oromoo isaa qabda. Dalaan kun akkam afaan Oromoodhaan dallu'aa dala. Naantee garuu akkamitti Arabiffi sitti dhiyaatiin jettanii isin immoo qabat fakkarsiisee jechuudha bitiire. Fakkarsiisee anatu fakkarsiisee qabbaxii jedhamu Amaariffatti deemee fakkarsiisee tan natu guddisa ijoollee koo. Kanaafuu haga ammaatti ani rakkoon qabu jettee maallaqas qabaa gara fuulduraatti hin beeku. Maallaqa kee immoo hin barbaadu deeffadhu. Siinsi barbaachisaa situ iddoo baay'ee deemee na barbaadaa jira waan ta'eef maallaqa kee kan konkolaataa sana deeffadhu ani hin barbaadu jettee jirte jechuudha. Dirriq bakka dirriq kattee ijoollee waan tokko yoo amma qabattee waan sana malee itti hirreete boosee reebamtee jechuudha. Boosee na dadhabdu kaachuma raftee nakatu irraanfatte. Sumayyaan akkas taate akka ijoollee komantii ishii jalannaa deemee ilaalu mooyyuu kun mirriqaatii isa ofii kootti marraquudhaan kan isuma ishee naasofteedha. Komantii ishii jala yeroo hamma tokko laalu jagnaa jedhanii kan jagniit jedhu jagniit. Ijoolleen keenya immoo ati rabbiin hin sodaattu jedhu. Rabbiin hin sodaattu ati baay'ee gara jabeettiidha. Ay miskiina ijoollee keenya argitan. Ijoolleen keenyas miskiina laa. Tati isaan komantii barreessan. Dhuguma rabbi sodaachuu qabdi kun. Indee waan haarawaa akka waan gadi samaa irraa gadi buusee taate bara. Waan haarawaa wayi waan faashinii wayi waan biyyarra hin jirre waan Zaidoon samaa irraa gadi buuse wayi taateetu bakka xabana gadhiisaa jette. Jagnaa jechuun immoo namni mana isaa diigee jagnaadha. Namni even ijoollee isaaf jedheeyyuu kanaa ol dandamata. Kanaa ol baata. Si jamar maal taate isheen? Maaltu ishee irra ga'e? Bitaa ishii moo mirga ishii tuqame? Haadha manaa fuudhuun bitaa moo mirga ishee tuqsiisa? Kun waan eeyyamamaa miti? Kanaafuu zimyattee waan hin jirree fiddee gaa'ila diiguun jagna nama hin goosisu ijoollee abbaarraa dhorkuun jagnas nama hin godhu. Dadhabbinadha. Bakka. Inni adabame bara. Adabdee miti. Sirriitti adabbii ajaa'iba furateera. Waan isheedhaa kennuu keeyyuu gurgureera. Amma sirriitti adabameera iyyuu xiqqoo kana booda deebitee as hin jira jetteeyyuu amma achuma keessa jirti bara adanii hin jirti. Adanuma hin jiraa jetti bara. Adanii bakka akkasiin jiraa bakka jettee otoo itti himteewu. Dhumeenti dubbiin jechuma lamaan adan bakka akkasiin jira koottuutu jettee kalas. Kana malee girgiriin kan biraa hin jiru. Sabooda dubbiin dhume. Garuu abjuu kootiin isaan argeera kunis mirriqaatiidha. Ani waa'ee isaanii jaayyaaduuf moo maaliifidha? Reebes abjuu kooti dhugaa waaqa abjuudhaan isaan arge. Era dhugaa waaqa isiniin jedha. Abjuudhaan araaramanii arge garuu akka biraatti hin agarre. Sumayyaaf Zaidoo wal biratti arge
araaramneerra koongiraatuleeshinii dhayyuu barreeffamni jechuudha. Koongiraatuleeshinii anaa fi Sumayyaanii wal argineerra kan jedhuun arge dhugumas wal birattan isaan arge. Mee akkasuma godhu jedha. Araara waaqa jaallata. Eessayyuu deema deemtee yoo araaramte mafi mushkila. Waannaan araaramuudha. Pooyintiin isaa isa walitti deebi'anii ijoolleen gidduu isaanii lamaanitti guddachuudha. Wanti bades badee, wanti cabes cabee, wanti rakkatames rakkatame. Boodarra garuu yoo araarri ta'e humaa miti. Garuu araarumtaat akkuma abjuu sanaa ta'udha. Maaluma abdiin kuxinas. Sin abdiin kutiin abdii sin kunnu dhugaa jirtus walitti hin himna garuu abdiin kun